Akkaataa OKX account itti banatan viidiyoo darbe keessatti isin barsiisee ture. Viidiyoo har'aa kana keessatti OKX account akkaataa isin itti verified itti godhachuu dandeessan jechuudha. Karaa salphaa ta'een deposit akkaataa isin itti godhachuu dandeessan maallaqa ittiin bituu fi akkasumallee kiriptoowwan adda addaa online irratti kan daladan jechuudha. Ittiin bituu, ittiin gurguruu, Hamster Compact dabalatee jechuudha. Akkuma beekamu Hamster Compact yeroo gabaabaa keessatti jechuudha gara OKX account irratti akka gurguramuu deemuu fi achirratti akka listii ta'uu deemu jechuudha irratti dubbatamaa jira akkasumallee irratti walii galamee jira beekamee jira jechuudha guutummaan guutuutu kanaafuu dirqama OKX account eega banattanii verify godhuun keessan dirqama jechuudha akkamitti akka isin itti verify godhachuu dandeessan akkamitti akka isin verify itti godhachuu dandeessan steepii baay'ee salphaa ta'een isinin argisiisa bagarra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Hawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti pilaastorii keessan keessa seentanii jechuudha aappii qaban waan ta'eef jechuudha aappii gadi buufattu jechuudha dhiyoon tana fakkeenyaaf gara googilaatiin banee isin argisiisee jechuudha daawwattoota kiyya pilaastorii keessan irra seentanii jechuudha OKX gadi buufattanii jechuudha OKX jettanii itti barreessitanii aappii kana gadi buufattu jechuudha ani already gadi buufadhee waan hin jiruuf nan barbaachisu jechuudha open godheetuma keessa seenuu duwwaadha jechuudha daawwattoota kiyya yeroo keessa seentan jechuudha irratti cuqaasnee keessa seenee jira viidiyoo darbe keessatti jechuudha daawwattoota kiyya asirratti dhaabee jechuudha kanaaf warra akkaataa isin itti verified itti godhattanii seera qabeessa itti godhachuu dandeessan jechuudha salphumatti isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya namoonni bilbila irratti akkaawuntii kana banataa jirtan sirritti na hordofaa jechuudha akkuma beekamu Hamster Compact kan yeroo dheeraaf irratti dadhabaa turtan jechuudha September guyyaa 26 kan asirratti listi ta'u jechuudha kanaaf guyyaa muraasaa toofee hangasiifu akkaawuntii kana banatuun dirqama waan ta'eef jechuudha daawwattoota kiyya asirratti isin dhaabee namoonni viidiyoo darbe hin ilaalin akkaataa itti create godhatan akkaawuntii akkaataa itti banatan namoonni hin ilaalin jechuudha viidiyoo description box yookaan comment jalqabarran isiniif kaa viidiyoo kana jalan isiniif kaa linkii isaati achirraa ilaaltanii banatuu ni dandeessu eega banattanii xumurtanii haala kana yeroo inni isin fide verified iddoo jedhu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya amma verify guutuutti deemnaa jechuudha sana boodan haala kanan jechuudha verify your identity nuun jedhaa jechuudha amma identity keetiin verify godhii nuun jedha jechuudha daawwattoota kiyya asirratti gadi buutanii verify now iddoo jedhu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa select your ID type jedhee haala kanaan isin dhufa jechuudha jala kanatti illee biyya akka filattan isin gaafata fakkeenyaaf biyya yeroo isa kana create gootan akkaawuntii kana gaafa dura create gootan ittiin banattan biyya gaafa san ittiin banattan asirratti innuu isiniif kaayoo barbaadan isin edit iddoo jedhu kana cuqaastanii irra deebin biyya jijjiiruu ni dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyyaanii itti guutee jira biyyuma Itoophiyaa guute waan ta'eef jala kanatti immoo ID type isiniin jedha gosoota ID keessanii jechuudha isin gaafata asirratti cuqaastanii jechuudha ID qabaattanii akkasumallee qabxii 2-3 asitti isiniif kenna jechuudha innuu kunoo jala kanatti wantoota asirraa qabdan itti guutuu jechuudha daawwattoota kiyya kaniin isin gaafatu driver license akkasumallee passportii keessanii fi national ID card isin gaafata jechuudha kanaafuu kan barbaadanirra ni cuqaastu jechuudha kan qabdan kan harka keessanii qabdan sadeen kana keessaa kan qabdan irratti cuqaasu anama paaspoortii fayyadama paaspoortii irratti cuqaasaa jechuudha sana booda paaspoortiin haala kanaan asirratti isiniif baha jechuudha daawwattoota kiyya sana booda asirratti gadi buutanii jechuudha neextii ni jirti neextii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa enable camera permission nuun jedhaa jechuudha kaameraatti eeyyama akka kennu nu gaafata jechuudha maaliif fuula keenyaa fi footoon ID yookaan paaspoortii keenyarra jirtu sun tokko ta'uu fi tokko ta'uu dhabuu isaa adda ilaaluu fi jechuudha kanaafuu yoo nama birallee ta'e jechuudha hannaayyoo banamaa jiraatillee akkaawuntii waan ta'eef jechuudha fuula keenya kaameraa itti qabuu deemanii jechuudha kanaafuu isinilleen haalummaan isinitti argisiisuun verified godhachuu dandeessanii jechuudha kanaafuu kaameraa kana eeyyama itti kennuuf jala kanatti gadi buutanii jechuudha continue iddoo jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda yeroo jalqabaatiif yoo isin banatuuf deemtan ta'e haala kanaan kaameraa keessan akka isin eeyyama itti kennitan isin gaafata allow jettanii bira darbitu jechuudha kaameraa eeyyee nan bana jettanii allow jettanii bira darbitu jechuudha nama allowin godha amma kun lakkaayaa jira hanga asirratti percentage 100 guutuun ni eegganna jechuudha
amma 99 irra jira kun haala isin argitan kanaan daawwattoota kiyya amma na dabarsee jira jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti raayitii bulee kana haala kanaan raayitii magariisa isiniif godhuu qaba jechuudha, sirrii ta'uu isaati jechuudha daawwattoota kiyya. Akkasumallee asirratti waan tokko tokko qabxii lama sadi kanneen isin gorsuutu jira. Fakkeenyaaf yeroo paaspoortii keessan yookaan diraayivar laansasii haa ta'u naashinaal aayidii keessan haa ta'u yeroo isin suuraa kaaftan osoo aappii adda addaa keessa galchitanii idiit gootanii koolara isaa yookaan halluu isaa tokkollee hin jijjiirin barreeffama osoo irraa hin murin dudduubaa fi fuuldura isallee sirriitti kaaftaniiti jechuudha. Kan background isallee waan tokko duuba isallee kan jiru osoo hin jijjiirin yoo isinii dandame qarree isaa afuran qofa wal qixxeessuu qofaa jechuudha, kiroob gootaniiti jechuudha daawwattoota kiyya. Tole haala kana yeroo inni isinii dhufe asirratti gadi buutanii raayitii sanduuqa kana keessa yeroo duraatiif raayitii isiniin dhufu isin raayitii itti gootanii jechuudha. Raayitii itti gootanii eega xumurtanii asirratti yeroo tokkoof kiliik gootanii gara fuulduraa deemtanii jechuudha. Amma paaspoortii teessan jechuudha sawwaruuf deemtan yookaan suuraa kaasuuf deemtanii jechuudha. Asirratti gadi buutanii start verification iddoo jedhu cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan kaameeraan isiniif banamaa jechuudha daawwattoota kiyya. Yeroo kaameeraan isiniif baname asirratti jechuudha ni sawwartan jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha iqaamaa keessan yookaan naashinaal aayidii keessan paaspoortii haa ta'u waan barbaadan asirratti footoo kaafattu jechuudha. Haala kanaan wal qixxeessitanii qixa sirriitiin jechuudha. Haala kanaan suuraa kaaftu jechuudha daawwattoota kiyya. Waan amma haala isin argitan kanaan suuraa kaasaatiin jira. Amma haala kanaan eega suuraa kaaftanii xumurtanii jechuudha daawwattoota kiyya irra deebiyyoo galchuu barbaadan asirratti teek agan iddoo jettu tana cuqaastanii jechuudha. Akka irra deebiin kaaftanii sirreessitan ni godhuu ni dandeessu. Akkasumallee asirratti gadi buutanii neekistii ni jirti. Neekistii cuqaastanii yoo sirriitti kaaftan gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana boodan daawwattoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Amma iqaamaa keessan jechuudha yookaan naashinaal aayidii keessan dudduuba isaa akka sawwartan isin gaafata jechuudha. Dudduuba isaa kunoo haala kanaan ni sawwartu jechuudha. Fuuldura isaa sawwartanii waan jirtaniif duuba isallee haala kanaan sirriitti jechuudha footoo ni kaaftu jechuudha. Kana wal qixxeessitanii. Sana boodan automaatikaalii kallattiin ufuma isaatiin isin dabarsaa jechuudha gara upload ta'utti deemaa jira jechuudha. Amma iqaamaa yookaan diraayivar laansasii keessanillee haa ta'u akkasumallee paaspoortii keessanillee haa ta'u waan isin itti guutan cheek godhaa jira jechuudha. Amma upload ta'aa jira kallattiin amma ufumaan isin dabarsa yeroo xumuree jechuudha. Waa xiqqoo ni eeggattan daqiiqaa takkallee ta'u sakandii 30 ta'u ni eeggattanii jechuudha. Neetwoorkii keessantu murteessaadha. Ufuma isaatiin isin dabarsaa amma na dabarsee jira. Fuula kiyyarraa waan takka yoon qabaadhee hin fudhatu fuularraa yoo waan akka manaaxiriifaa qabaattan ofirraa baaftu jechuudha. Sana booda jala yeroo tuttan ufuma isaatiin isin dabarsaa kunoo amma fuula kiyya naabanee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo haala isin argitan kanaan neekistii yeroon tuqee fuula naabanee jira. Suuta as siixan jechuudha. Ani gaa fuula isin jalaan dhose jechuudha. As siixanii gamaa gamana qabdanii kunoo ufuma isaatiin fudhatee isin dabarsaa jechuudha. Bitaa fi mirgaa ol jettanii gadi jettanii iskiriinanii guuttanii innuu isin ajaja. Sana boodan isin dabarsa jechuudha daawwattoota kiyya. Kunoo amma cheek godhaa jira jechuudha. Haala isin argitan kanaan riiviiwinginaan jedhaa jira jechuudha daawwattoota kiyya. Gara hoom peejiitti ofii isaatiin na deebisa jechuudha. Daqiiqaa takka daqiiqaa lama isin tursisa jechuudha. Waaw kunoo amma daawwattoota kiyya haala isin argitan kanaan verified naan jedhee jira jechuudha. Haala kanaan verify godhuun ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Asirratti amma adireesii na gaafata iddoo jiraadhu jechuudha. Iddoo fakkeenyaaf an jiraadhu na gaafata irratti yeroon cuqaase haala kanaan naaf fida jechuudha daawwattoota kiyya. Adireesii keessan jechuudha ni guutan fakkeenyaaf maquma biyya yeroo duraa guutan san jechuudha. Magaalaa keessa jiraatan ni guutuu jechuudha. Haala kanaan jechuudha waan inni asirratti isin gaafatu hundumaa jechuudha. Tokkoon isaa jechuudha. Optional tokko yoo birallee darbita waan nama rakkisuu miti. Adireesii keessan, siitii keessan akkasumallee postal koodii keessan kana isin gaafata. Kana itti guuttaniituma jechuudha bira dabarfattu jechuudha daawwattoota kiyya. Kallattiimaan jechuudha akkaawuntiin keessan verified isiniif ta'ee amma boodan kiriptoo barbaadan ittiin bituu ittiin gurguruu fi akkasumallee ittiin kaachuus ni dandeessanii. Akkasumallee hamaster koompaatiillee yeroo eebbifame jechuudha. Kallattiimaan maallaqa keessan jechuudha waalitii keessan irratti akka isiniif galuu fi akkasuma akkaawuntii kanarratti akka isin gurguratan jechuudha isin fayyada jechuudha. Weebsaayitii kanarratti gurguratuu dandeessanii jechuudha. Akkasumallee bittanii kaayatulleef jechuudha. Akkaawuntii OKX kanaatu isin gargaara. Kunoo amma identity verified naan jedhee jira. Congratulations daawwattoota kiyya. Haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya kunoo sararri magariisni gubbaa san irra jiru sun jechuudha amma ofii isaatiin guutamee jira jechuudha. Kallattiimaan asitti na dabarsaa profaayila kiyyallee haala kanaan jechuudha naaf fida jalatti verified naan jedhee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan salphumatti jechuudha akkaawuntii keessan banattanii waan barbaadan ittiin hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Amma boodan seera qabeessa godhadheetiin jira jechuudha. Waan tokko yaada tokko malee jechuudha akka barbaadan amma boodan waan barbaadaniin dalagu
ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya gaa akka isiniif galullee abdiin qaba jechuudha kuni amma profaayila kiyya jala jechuudha haala isin argitan kanaani kunoo profaayila yoo barbaadan illee profaayila illee waan barbaadan irra kaayyatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya wantoota as jala jiru waan barbaadan isintu sirreeffatuu danda'a jechuudha daawwattoota kiyya kuni nan galchuu kun waan barbaadan isin sirreeffatan yoo barbaadan inni dhiistan rakkoo tokko hin qabu waan isin fayyadu miti jechuu barbaadeeti egaan daawwattoota kiyya akka isiniif galuu fi akka warraa barattan illee abdiin qaba barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee jalqaba kaafnee kan hangamatti waliin ilaalaa turre kana akka isiniif toluu fi akka warraa barattan illee abdii guutuun qaba maarree isin illee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe iddoo jettu cuqaasuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa viidiyoo yoo isiniif tole like godhaa bakka isiniif hin galin yaadaa fi gaafii keessan komentii jalatti naaf barreessaa gaafii dabalataa yoo qabaattan Telegram channel keenya join godhuu hin dagatinaa profaayila kana jala jira barnoonni irraa qaban asumarratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.